Dhaabbanni miti mootummaa daa'imman qaama miidhamtoota ta'an gargaaru Minisootaatti hundeeffame. Qaama miidhamuun dandeettii dhaboo osoo hin taane kennaa waan ta'eef hawaasni gahee isaa bahuu akka qabu hundeessituun dhaabbatichaa aadde Amiinaa Faakii gaafatan. Gabaasi guutuun akka ta'utti dhiyaata. Dhaabbanni miti mootummaa daa'imman qaama miidhamtoota ta'an gargaaru Kenna for Kids with Disabilities jedhamu sanbata darbe magaalaa Seempolitti bakka hawaasni Oromoo argamanitti hundeeffame. Hundeessituu dhaabbatichaa kan ta'an aadde Amiinaa Faakii akka himanitti daa'imni isaanii yommuu dhalatu qaama miidhamaa waan ta'eef rakkoo isaan mudaterraa ka'anii akka dhaabbata kana hundeessan himan. Qaama miidhamuun kennaa waan ta'eef hawaasni keenya biyya alaa fi keessa jiraatan dhimma kanarratti hubannoo gahaa akka qabaataniif dhaabbanni kun biyyoota biroottis akka babal'atu dubbataniiru. Maqaan kiyyaa Haliimaa yookaan Amiinaa jedhama. Ammaan tanatti amana disability advocate and trainer. Eessatti? Organization Pacer jedhamutu jira. Waan akkanaa irratti xiyyeeffatanii keessattuu mana barumsaa waliin school district waliin waa'ee special aid education irraa dalaganii jechuudha. Guyyaa har'aa qophiin asitti qophaa'e kun situ qopheesse maal irratti xiyyeeffate? Qophiin Kenna for Kids with Disabilities waan jedhamu non-profit establish godhe. Kuni waa'ee disability community keenya keessaan jiru yeroo hedduu namni irraan haasa'u stigmaa guddaatu jira. Tokkoffaa stigmaa kana balleessuuf lammaffaa immoo ijoolleen keenya bakka jiran maratti biyya kana qofa osoo hin taane biyyattillee akka waan jiru fayyadamanii reesoorsii jiru fayyadamanii kaayoo isaanii akka guuttachuu danda'an godhuuf haala kanaan Kenna for Kids with Disabilities organization jedhu dhaabne hadda guyyaan eebba isaati. Nama meeqa ta'anii dhaabdan kophaa kee hundeessite moo namoota wajjin gareedhaan? Jalqaba kophaa makiyyaa amma garuu boordii hin qaba. Kana hundeessuuf maal si kakaase? Maal agarteeti gara kanatti kan dhufte hojii garaagaraa hedduu jira? Wanni na kakaase ani amma haadha daa'imaati. Daa'imni kiyya almost 2 years old. Yeroo dhalatu san xiqqoo rakkoo onnee qabaa ture. Rakkina kanarraan akka ka'e baay'ee developmentally delayed ta'e. So rakkoo almost ijoolleen special needs or disability qaban jedhamanii yaadamu kana mara keessa waan dabarsee argeef rakkoo isaa irraan laalee community keenya laalee fakkeenyaa fi yeroo inni hospitaala jirutti akkamitti maatiin keessattuu biyya keenya biyya duubatti hafuftuu sanirratti biyya laguun yookaan stigmaan guddaan jiru yeroo hedduu ijoolleen disability qaban karaa irra bahanii kadhattuu ta'anii homelessii ta'anii kun ammootu homaa waa balleessanii osoo hin taane waanuma rakkoo uumaa qabaniif. Kun ammoo disabilitiin waan uumaan jiru waan duris jiru ammas jira borus jiraatuuf deema. Kana ammoo gaafa namni tokko beekuuf nama san irra gahuu qaba rakkoon kun. Namni martuu struggling isaanii garagaraa namni gariin ijoolleen isaanii rakkoo guddaa qabanii gariin maybe xiqqoo maybe waan guddina irratti irra fooyya'u hin jira. Ana daa'imni kiyya xiqqoo waan ta'eef waan hedduu jechuu hin danda'u maaliif namni ana caalaa ijoolleen isaanii gugurdattee waggaa 25-26 geettutu jira. Kanaaf ammoo isaan rakkoo hedduu waan arganiif namoota akkasii faadhaa sitti affeeree haala kanaan wanni ana kakaasee experience kiyya jecha. Ati haadha rakkoo qaama miidhamummaa immoo agartee jirta. Haadholii irratti cima hojiin akkasii gaafa ijoolleen isaanii qaamaa hir'atanii isa kana harmoolee kamittiin ibsita yeroo rakkoon ijoollee mudatu abbaarraa haadhatu keessumatti biyya keenyatti immoo haadhuma irratti gatame dhimmi koo waan ta'eef. Suni rakkoo guddaadha. Community keenya keessa rakkoo baay'ee guddaadha. Maaliif akkuma durasiin jedhee aadaan kun biyya baratame. Aadaan yoo namni rakkoo qaamaa yookaan fayyaa akka disability qabaate ijoollee baasanii gatuu namni sun akka waan haati takka yookaan maatiin tokko ijoolleen disability waliin dhalatte maatiin marti akka waan disability qabutti ilaalama. Kun ammoo ilaalcha namaati. Kanarraa akka ka'e ijoollee isaanii hin dhossanii akka namni ilaalcha addaa isaanii hin qabaanne. Aadaa san nu asitti illee qabannee dhufne. Biyya Ameerikaa kana keessa hin jiraanna malee aadaa fokkataa san hin balleessine ammallee nu wajjin jira. Kana ammoo haala kamiin balleessina ka jedhurraa tokkoffaa haadha akka haadhaatitti roolii ofii waan taphattu qabdi. Abbaan illee akka abbaatitti roolii ofii taphatu qaba. Aadaa stigmaa qofa osoo hin taane aadaan haadhatti
dalagaa mara dhiisuu kunillee aadaa biyyaa dhufe galee wanni ijoollee yoo ta'u haadha irratti dhiisan. So rakkoo kana hawwatiin qofa manatti keessa teettee waliin boo'u osoo hin taane rakkoo abbaallee ta'uu qaba. Waliin dalaganii wal gargaaranii rakkoon kun wal qixatti waliin dalaganii waliin furmaata itti soquu qaba malee haati qofa itti cinqamuu qabdu. Kuni waa'ee rakkina gender issue male dominant society keessaa waan dhufnuuf kun waliin ammallee as dhufe kun waan baduu qabu jedhee yaada. Dhaabbati isin amma hundeessan Kenna for Kids daa'imman qofa irratti hirmaachisa moo warra ga'eessii irratti hirmaachisa gaaffii jalqabaati. Lammaffaan immoo gara biyyaatti deemtanii hojjettu moo biyya kana qofaatti kan isin hojjechuu barbaaddan gara fuulduraatti? Kenna for Kids with disabilities ijoolleen haa jalqabu malee kaayoon isaa waan asitti dhaabachuu miti. Namni kumuu disability ka qabu addunyaa irratti ummata mirgi isaa sarbame keessaa tokko. Addunyaa irratti ummanni disability qabu gara miliyoona 15ti. Ummanni kun rakkoo hedduu keessa jiran diqqaanillee guddaallee. So stigmaan irra kadalan waan ijoollee qofa osoo hin taane nama maraa laallata. Lammaffaa immoo kun waan asitti dhaabachuu miti. Nama asii dammaqiinsa itti goonee Minisootaa keessa yookaan Ameerikaa keessa qofa osoo hin taane ummata biyyoota gurguddatan jiran Austraaliyaa ta'ee Yuuroopi ta'ee bakka jiran maratti rakkoon kun waan jiru dammaqanii waan kanarratti dalagu qabanii kanaaf asitti dhaabatu biyyas deemaa biyyattis jijjiirama fiduu fi kaayeffanneerra. Maqaan kiyyaa Abdurrahiim Ahmad Doyo jedhama. Qaama miidhamtoonni akkamittiin ilaalama akka amantiittis akka hawaasaattis? Qaama miidhamtoota jechuun wanti kun waan guddaadha. Tokkoffaa Rabbiin nama kana yoo kennu kennaadha sunis agartee akkuma maqaa waan kanaa Kenna for Kids jedhu kanatti waan Rabbi kenneef. Wanti sun waan Rabbiin isaaf kenne jecha miidhaa osoo hin ta'in adlima isaatiin hin miidhee jechuun hin danda'amu. Garuu namoonni hanqina yookiin miidhama qaamaa qaban kun homattuu yookiin homaayyuu godhuu hin danda'amanii osoo hin taane fakkeenya hedduu jira namoonni hanqina qaban wanna gugurdaa godhuu ka danda'an. Kanaaf akka amantiittis bakka guddaa qaba namoota hedduu jira ka gurraan hin dhageenye ka iji isaan agarre ka waan guddaa hawaasa muslimtootaatiif godhan. Fakkeenyaaf the highest scholar irra mufti al-aam ka jedhaniin akka amantii muslimtootaatitti fakkeenyaaf ka biyya Suudiitti argamu Abdullahi ibn Baaz nama jedhamu nama umriin isaa gizee inni ijoollee jalaa badde nama tokkoffaan beekumsa islaamaa irratti darajaa tokkoffarra jira jedhanii ilaala yeroo ammaa zamana isaanu kana keessatti ka ture jecha nama ijaan agarre garuu ija dhabuun isaa sun barumsaa akkas ga'uu san argachuu irraa isan dhaabne jecha. Kanaaf waan baay'ee jira namni hanqina qabaatee waan guddaa godhuu akka danda'u fakkeenyi islaamaa amantii islaamaa keessa bakka guddaa qabaachuun isaa hedduu waan guddaadha. Ani maqaa kee qofa osoo hin taane wanni si ibsuu barbaadu akka nama hoggana islaamaa tokkotti ana gartee imaama masjida Tawhid Islamic Center ka ta'e Minisootaa keessa ka jiru masjidan jiru keessaa isa tokko. Rakkina kana agartee ummanni keenya rakkata kana ka fakkaatu rakkoo akkanaati warra qabaman ka biyya keenya keessatti argamaniif gargaarsi akkamii akka godhamuu fi qabuu fi waan dandeenyu cufaan as bira dhaabannee waan kan akka inni gargaaramu taasisuu keessatti inshaallahu ta'ala warra rabbiin irraa dandeesse godhuuf qophiidha inshaallah. Biyya kanatti illee biyyi kun guddateera mootummaan isin gargaara biyya keenyatti garuu lafa gargaarsi hin jirretti hanqina humna namaarraa ka'ee namoonni qaamni isaanii hir'ate iddoo garaagaraatti rakkachaa jiru maatii biratti mana keessatti rakkifamanii jiru akkam ta'uu qaba warra biyya sana akkamittiin gargaaruun danda'ama lafa mootummaan biraan geenyetti rakkoo garaagaraatiin kan miidhamanii jiran. Akkiitti gargaaruun malu tokkoffaa organizeeshinii akkanaa kana diriirsuu babal'isuu warroonni agartee qabeenya qaban bira dhaabbachuu warri ogeeyyiin dandeettii barumsaa qaban bira dhaabbachuu akkaataa ummanni keenya sun itti gargaaramuu fi teknooloojii amma jiru kanatti fayyadamnee bakka sanitti ummanni keenya akka gargaaramu akka taasifamu karaan isa tokko kana. Kanaan agartee rakkataan sun namni lafarra deemee mana barumsaa dhaqa. Lafarra deemee agartee hokkolee yoo kan deemuu danda'e waan deemuu hin qabu, wilcharii hin qabu. Kanniin godhuuf kuni isa karaa tokko ta'ee akkuma sana agartee qaama mootummaatiin illee akkamitti agartee waan kanarratti xiyyeeffannaa godhanii uummanni biyya keessa jiru warroota agartee hanqina ijaa haa ta'u, hanqina harkaa haa ta'u, hanqina miilaa haa ta'u qabaniif gargaarsa adda ta'e godhee fi akka gargaaru gaafata. Namoonni dandeettii qaban kanarratti hirmaannaa godhanii akka gargaaran amma asumaan gaafanna agartee kun isa karaa waan san nu geessu keessaa isa tokko jedheetiin ilaala. Ayyaani Kamaal Tebuu jedhama. Oromiyaa irraa dhufee as jiraadha. Biyya kana gara waggaa 6 wayi.
guyyaarraa waldaan Kenna for Kids kan jedhamu dhaabbanni hundaa irratti isin agarree maal hubattanii hundeeffama namoota qaama miidhaman fi gargaarsaaf qophaa'aa jiru kanarra? Kuni Kenna for Kids kun waldaa akka tola ooltota non-profit jedhamu biyya kanatti kaka'umsa nama tokkootiin hundeeffame. Obboleettiin Aminaa Faqiita jedhamtu hundeesse. Amma guyyaan kun guyyaa jalqaba eebba waldaa kanaati. Waldaan kun kaayyoon isaa ijoollee hanqina wajji dhalatan, hanqina sammuu ta'ee ka qaamaa ta'ee uumamaan wajji dhalatan gargaaruu irratti kan xiyyeeffatedha. Rakkinni kun biyya kanas jira. Hawaasuma Kenna kama biyyaa dhufee as jiraatu keessattillee ni jira. Namni kun waan namni filatu miti. Carraa ta'ee daa'imman dhalatan hanqina qaamaa ta'ee hanqina sammuu ta'ee wajji dhalatu. Yeroo kanatti jireenya keessatti waan gargaaramuu qabuun sirna gargaaramuu qabaniin faayidaa biyya kana jiru opportunity waan jedhamu kana irraa fayyadamanii akkamitti gargaaraman waan jedhu irratti isiin ka'umsa godhattee waan kana hundeessite. Kana keessatti hawaasa barnoota kennuu awarenessii namni ijoollee akkana dhalattu kana yeroo hedduu manuma qabatee taa'a. Gadiin bahuu stigmaa waan jedhamu suntu jira. Laguu jedhama. Gadiin bahee hin mul'isu. Daa'imni kee fayyaan qabu. Daa'imti iyya fayyaan qabdu. Jetee haadhumatu mana waliin rakkata. Even biyyuma kanattillee kan hawaasa barsiisuun awareness jiru uumtee hawaasni carraa jirurraa fayyadamee ilmaan sanis gargaaree ammallee ofillee gargaara. Yeroo garii bardanii maatii irratti dhufa. Haadha irratti dhufa keessattuu. Even biyyuma kanattillee yoo garbaanii resource jirutti carraa jiru fayyadamuu jalqaban daa'imman saniifis bu'aa maatiifis gargaarsa tokko. San bira taree daa'imman sirna kanaan bifa kanaan kennaa rabbii ta'ee dhalatan kun filannoo miti. Waa takka yookaarraa hanqata malee waan biraa guutuudha. Waan hanqate san deeggarsuma barbaadan. Fakkeenyaaf iskuula geessuu, fiiziyooteraappii kennuu fi sunumtuu waan ta'e fooyyessaaf ta'a. Sana booda deebi'anii ofii miti namoonni akkasii sammuu fa'aan shaarpi kata'antu jiraata. Dabaranii addunyaafuu riisarchi guddaa, teknooloojii guddaa keessa, yuunivarsiitii guddaa keessatti dalaganii waan addunyaaf hundaaf bu'aa buusu akka hojjechuu danda'antu jira jechuudha. Kanammoo ka danda'amu yoo akka maatiittillee akka hawaasaattillee waan kanarratti dalagame waan ta'eef gama biyyaa yoo kaasne kana daran tokko hawaasa Oromoo yoo fudhatte fakkeenyaaf biyyatti namni hanqina akkanaa wajji dhalatu duraan maatimatu gargaara. Ollaa ardaa faamilii isaattu gargaara. Yeroo riisorsiin jiru. Yeroo ammaatti harka qallummaan kun biyyas jira. Namni gaafa maatiin harka qalleessa ta'e gaafa rakkina akkanaa maatii keessatti dabalama. Gaafa immoo wallaalli duubaan jiraate waan kana gad baasanii hin dubbanne hin gargaarre akka hawaasaatitti akka biyyaatitti irratti hin dalagne achi keessattuu rakkoo guddaa jira jechuudha. Keessattuu rakkoon sun nama rabbiin akkasi uume san hedduu jireenya tammeessa. Yoo ammoo gad bahanii awarenessiin jiraatee hubannoon jiraatee dhossuu baatanii laguu san dhiisanii kun waan rabbiin filateetii miti. Anis atis namni biraas ollaa maatii kenna ta'ii ollaa ta'ii nama fagootti beeknu ta'ii nama wayii nama hanqina akkasii qabu hin argina ta'a. Har'a nama irra hin jiru ta'a. Yookaan ollaa kiyya jiru yookaan nama hin beeku keessa jira. Boru iftaan yookaan jenereeshinii dhufu keessatti bakka inni dhufu hin beektu. Kun waan namni filatu waan hin ta'iniif waan gamtaan irratti dalagamu. Ispeeshaalii gara biyyaa yoo achi deebine amma ijoollee orfanii fa'a hedduu irratti wanni dalagamu jira. Even achuma keessattuu namni hanqina akkasii qabaatu yoo jiraate mucaa dhukkubsatu homaa bu'aan qabu manaan bahu yoo jedhamee kaa manumatti hafu ta'e rakkina nama mudatu laala. Kanaaf waan hedduu awarenessiin irra dalagamee irratti godhamee itti hojjetamuu qabu waan jedhu natti mul'ata. Obboleettiin keenyas kaka'umsaatti jalqabde kana cimsitee hojjettee hawaasa ofiis barsiistee hawaasnis baratee wajji dhaabbatee wanti isiin jalqabde kun organisaashinii guddaa ta'ee
non profit at international level ta'ee biyyas deemee ilmaan biyyaa tajaajiluu danda'a. Asittis ni tajaajiluu danda'a. Kanaaf kaayyoon isaa kaayyoo hedduu namni marruu itti hirmaachuu qabu. Isiin ammoo kana fudhattee qaama dagatame kanneen irra dalaguuf kaka'uun isii waan guddaa waan hundumaa ilaallatu jedha.